CapCut watermark yookaan loogoo dhaabbatichaa hin qabne akkamitti buufan? Faayil edit gochuu barbaannu green screen fi timeline Wi-Fi yookaan daataa bilbila keenya irratti fayyadamaa jirru ni dhaamsina yookaan off gochuun dirqama. Jalatti maxxananii viidiyoo raabu. Kun dogongora guddaadha. Bilbila qabnu Android, Apple iOS yookaan tablet fayyadamnee editing ajaa'iba akkaataa itti hojjennu ilaalla. Fayyaa fi nageenyi isiniif haa baay'atu. Wardii Muhammad. Bilbila keessan irratti aappii akkamii fayyadamtu? Lex Audio Editor, Dolby On, Audio Lab, Wave Editor, Band Lab, CapCut, Enlight Motion, KineMaster, Power Director, InShot, Filmora Mobile, PixArt, Lightroom, Snapseed, Canva Mobile, PixLab. Soofteerota suur-sagalee yookaan audio viidiyoo yookaan pirojektii hojii miidhagaa fi hawwataa ta'e edit ittiin gochuuf nu fayyadan jennu kan biroos hedduu kaafnee kutaa kutaan qoodnee wal hubachiif wal barsiifan. Siizinii 1 episoodii jalqabaatiin CapCut watermark yookaan loogoo dhaabbatichaa hin qabne akkamitti buufan? Pirojektii jalqabaa faayil edit gochuu barbaannu green screen fi timeline tartiiban ilaalla. O4Tech subscribe gochuun maatii keenya erga taatan booda gara barnoota keenya har'aatti haa dabarru. Aappii CapCut Play Store yookaan App Store irraa osoo hin taane gara Google Chrome deemuun Google Chrome irraa CapCut haa buufannu. Bifuma kanaan aappii CapCut erga daawunlood ta'ee xumuramee booda Wi-Fi yookaan daataa bilbila keenya irratti fayyadamaa jirru ni dhaamsina yookaan off gochuun dirqama. Erga Wi-Fi yookaan daataa bilbila keenya irraa off goonee booda bakka aappii keenya daawunlood itti goonee deemuun install godhachuun bannee yookaan open goonee gara pirojektii keenyaatti imalla. Background yookaan durduubee suuraa yookaan viidiyoo keessanii jiruuf halluu Chrome key gosa meeqa beektu? Halluu kan fayyadamtu? Baajeta xiqqoon yookaan baajeta zeeroon mana keessan keessatti bilbila keessan irratti aappii or AI artificial intelligence gargaarsifachuun background barbaaddan jijjiirachuun akka danda'amu beektu. Mee gosoota halluu Chrome key background yookaan durduubee suur viidiyoo ittiin jijjiiruuf stuudiyoo fi stuudiyoon alattis fayyadamu mijataa fi atakaaroo uumuu danda'an ilaallee editingii CapCut haa deebinu. White screen yookaan halluu adii. Background adiin irra caalatti suuraalee meeshaalee oomisha yookaan product kaampaaniilee adda addaa yookaan viidiyoo barnootaa tutorial qulqulluu ta'eef hedduu faayidaa qaba. White screen yookaan halluu adiin background irraa kaasuun akka green screen kan halluu magariisaa salphaa miti. Yeroo hedduu halluu adii hojiilee beeksisaaf fayyadamna. Black screen yookaan halluu gurraacha. Halluun gurraachi hojiilee sinematik ta'aniif cinematic look yookaan bifa dukkanaawaa fi miira cimaa qabu uumuuf nu gargaaru. Wantoota calaqqisoo fakkeenyaaf balaqqeessa, daawwitii yookaan bishaanii, suuraa viidiyoo bareedaa kaasuuf itti gargaarama. Fiilmiiwwan gurguddoo akka Mandalorian green screen dhiisanii LED wallsitti tajaajilamaa jiru. Red screen halluu diimaa. Halluun diimaan kun baay'ee hin baratamne garuu background isaa jijjiiruun ni danda'ama. Halluu diimaan halluu gogaa namaa human skin tone keessatti waan argamuuf yeroo baay'ee background irraa addaan baasuun ni ulfaata. Halluu magariisaa fi cuquliisa qofa akka jijjiiruuf fakkeenyaaf wantoota akka biqiltuu jijjiiruuf itti fayyadamna. Blue screen halluu cuquliisa. Halluun cuquliisni halluu bifa magariisaatti aanee kan tajaajilu yommuu ta'u iddoon itti filatamus yoo namni suuraa yookaan viidiyoo ka'u sun uffata magariisa uffateera ta'e halluu cuquliisatti fayyadamuun dirqama ta'a. Halluun cuquliisni color spill yookaan halluun duubaa sun namicha irratti calaqqisuu xiqqeessa jechuudha. Halluun blue screen kun keessumaayyuu indaastirii aartii yookaan fiilmii keessatti siinota dukkanaawaa ta'aniif baay'ee kan gargaaramnudha. Green screen yookaan halluu magariisa. Halluun magariisni kun baay'ee baratamaa fi filannoo namoota hedduu kan ta'edha. Halluun magariisni yookaan green screen kun maaliif filatame? Sababni halluu biroo irraa adda isa taasisu maali? Generation keessa jirru kana keessatti kaameraan nuti fayyadamnu dijitaalawaa fi halluu magariisa salphatti addaan baasee hubachuu waan danda'uuf halluun green screen kun baay'ee filatamaadha. Akkasumas uffata namootni uffatan keessatti halluun magariisni kun baay'inaan hin argamu. Halluun magariisni ifaa yookaan laayitii xiqqaa barbaada. Viidiyoo barbaannus bifa qulqullina qabuun backgroundii nuuf jijjiira jechuudha. Hunda dura halluuleen fayyadamnu akka gaaddidduu hin qabaannetti diriiraa fi qulqulluu ta'uu qabu. Chrome key yommuu fayyadamnu dogongorri keenya inni guddaan maali? Gorsinii fi tippii yookaan badhaasni guddaan an halluulee Chrome key armaan olitti kaafne irratti isiniif kennu. Chrome keyin fayyadamnu gaaddidduu akka hin uumnetti diriirsuu fi qulqulluu ta'uun hubachuun barbaachisaadha.
Ifa yookaan light sur video keenya akka gaariitti backgroundii nuuf bareechan tartiibaan bakka bakka qabsiisuun kaayuu nu barbaachisa. Halluu Chrome key akkamii fayyadamta? Ifaa hoo gosa meeqa fayyadamta? Lakkoofsan hammam fayyadamta? Halluulee Chrome key kanneen irratti ifaa yookaan laayitii 3 yookaan sanii ol fayyadamta yoo ta'e ati tokkoffaadha. Mee ifaa 3 yookaan 3 ol Chrome key irratti fayyadamnu tartiibaan maqaa fi akkaataa itti fayyadame isaa setup yookaan bakka bakka haa qabsiifnu. Key light roga yookaan angilii 45 gama mirgaatiin ifaa kee isa jalqabaa kaayi. Kallattiin fuula namaa yookaan objektii waraabaa jirtu irratti akka ifu taasisa. Ifaan key light jennu kun hunda irra cimaa ta'ee kaayamuu qaba. Fill light roga yookaan angilii 45 gama bitaatiin ifaa lammaffaa kaayi. Ifaan fill light lammaffaan kun gaaddidduu key light lakkoofsa tokkoffaa irratti mirga irraa of jalaa balleessee gara key light ergee ofirraa balleessa. Ifni key light parsantii 100 yoo ta'e fill lightiin immoo parsantii 50 ta'uu qaba. Akkasitti wal madaalsifna jechuudha. Backlight laayitii ifaa durduubee jechuun ifaa durduubee namicha yookaan objektii duuban ta'uun gubbaa irraa gara gadiitti yookaan jalaa gara gubbaatti mataa namichaa yookaan objektii waraabaa jiru irratti gaaddidduu yookaan shaadoon akka hin mul'anneef ifnana bareedaa nuuf kenna. Backlight yookaan ifaan durduubeen fayyadamne namicha yookaan objektiin Chrome key fayyadamne keessatti akka hin liqimfamne adda baasuuf nu gargaara. Ifaalee sadan kaafne olitti daballee ifaalee hedduu yoo fayyadamne daran sur viidiyoo nuuf bareecha malee miidhaa hin qabu. Dogongora yeroo hedduu nuti Chrome key irratti agarsiifnu haa ilaallu. Halluu Chrome key jalatti maxxananii waraabuun dogongora. Namootni muraasni Chrome key yommuu fayyadaman jalatti maxxananii viidiyoo waraabu. Kun dogongora guddaadha. Chrome key fi objektii yookaan nama waraabnu jidduu fageenyi gaaddidduu dhabamsiisu jiraachuu qaba. Tasuma gaaddidduun objektii yookaan nama waraabnuuf yookaan objektii waraabnuu fi Chrome key jidduutti argamuu hin qabu. Iskiriina Chrome key fayyadamnu irraa yoo xiqqaate meetira 1.50 hanga meetira 2 fagaachuun teessuma yookaan dhaabbii tolchuun hedduu barbaachisaadha. Yoo Chrome key irraa hin fagaanne fi jalatti maxxanne booda editingii irratti suur viidiyoon waraabni background jijjiiruuf qulqullaa'ee bahuu irratti hedduun rakkisa waan ta'eef. Gorsa gabaabaa YouTuber for YouTube video or miidiyaa giddu galeessa istuudiyoo baajata xiqqoon jalqabuu yoo feete yookaan viidiyoo salphaa ta'e hojjetu yoo barbaade green screen halluu magariisni filannoo kee isa jalqabaa ta'uun bareedaadha. Bilbila keenya fayyadamnee aappii CapCut irratti backgroundii Chrome key karaa salphaan akkaataa itti jijjiirru yookaan remove itti goonu ilaalla. Yoo xiqqaate mee karaa lamaan backgroundii Chrome key irratti waraabne haa jijjiirru. Auto removal color picker CapCut irratti open new project erga jennee booda tarkaanfiin tokkoffaan backgroundii filachuudha. Hunda dura backgroundii haaraa suur viidiyoo Chrome key irratti waraabbattee qopheeffattee Chrome keyin bakka buustu gara timeline irratti galchuun jalqaba. Yoo si barbaachise akkaataa waraabbii viidiyoo keetiitiin reeshiyoo teessuma suuraa yookaan viidiyoo kan barbaadde filadhu. Fakkeenyaaf TikTokidhaaf, YouTubeidhaaf bakka barbaaddeef reeshiyoo kaa'uu dandeessaa jechuudha. Tarkaanfiin lammaffaan viidiyoo Chrome key fakkeenyaaf green screen irratti waraabde dabaluuf overlay bakka jettu add overlay bakka jettu kana irratti cuqaasuun tuquun suur viidiyoo green screen irratti waraabdee qopheeffatte gara viidiyoo tiraak lammaffaa timeline irratti dabala. Tarkaanfii sadaffaan halluu magariisa haquu. Amma furtuun barnoota keetii bakka kana jirti. Viidiyoo green screen irratti waraabdee add overlay galchitee gara timeline fiddee kana irratti cuqaasuun meenuu jala remove background yookaan cut out kan jedhu filadhu. Remove background keessatti Chrome key kan jedhu tuquun tool color picker jettu kana fayyadamuun halluu magariisa viidiyoo kee irratti argamu filadhu backgroundii haqe yookaan backgroundii balleessi yookaan remove godhu. Gaaddidduu yookaan shadow sirreessuun objektii namichi akka backgroundii irratti mul'atu taasise. Amma perfect ta'ee jira.
bifa amma agartan kanaan background video Chrome key kenna jijjiiruun production keenya gara xumuraatti geessina jechuudha. Auto removal fi Chrome key fayyadamaa fi garaagarummaa jiran haa ilaallu. Auto removal bakka green screen fayyadamnu color picker malee background nuuf haqa nuuf jijjiira. Garuu yeroo hunda sirriitti nuuf qulqulleessee hin haqu. Of eeggannoo fi xiyyeeffannaa barbaada. Editing wal qabatee gaaffii ta'ee yaada keessan iddoo komentii irra nuuf kaa'a. Aappii akkamii fayyadamaa jirtu? Editing irratti maaltu sin rakkise? Badhaasa qaba. Nu waliin turuu keessaniif hedduu galatoma. Oafrotek subscribe, like, share, comment gochuun jabina. Kana facaafattan isiniif haa biqilu.